السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تفي هردفتو تفتو بكم جرجرتو حبايبي بقربين دبرفتي ساعتي قناة سنو قهتي سنين جرا أملي هفتي وريت سنة خيس ربين بركة سني فاقاو وروني من تابر اللي عشما هركفوني جرجرتو حبايبي وقي جراتني سنين جرا أكبر أمو أربكتم مال كبتي رفتي jechuun keessanii naaf akka jirtu san garuu subscribe like share gochuu hin dagatinaa. warroonni maatii naaf hin ta'in maatii naaf tahaa walaa guddifna oromoo please akkasii har'a waan ajaa'iba natti ta'e tokko qabadheen dhufee jechuudha. Hundi kennayyuu arguun mala warroonni sooshaal miidiyaa fayyadamu hundi kenna jechuudha. Sanii miti arguu miti. Akka mataa kiyyaatitti waan dhagahame irraa haasaa jechuudha. Hundi keenya yoo argitan taate daa'ima waggaa mucaa kunii gurguddatee yookaan umrii isaa waggaa 8 waan 10 irra hanqasirraa gata runatti hin fakkaatu. Mucaan kun waggaa 3 takkaahii waggaa arfaffaa seenuu deemaa jira jedhan fakkaatee maatiin isaanii zoonii silxee keessa argamee jira. Lubbuun waggaa 3 dura mucaan du'ee maatiin awwaalee halkan immoo qabrii keessaa bahee nafsee itti deebi'ee jechuudha. Qabrii keessaa bahee maatiitti dabalamee argamee jira jedhan hundi kennayyuu warroonni namoonni waraabuu deemuuf warroonni raajeffannaaf achi jiruus hedduun isaanii maatii isaanii biratti arginaa jechuudha. warroota san biratti subhanallah dalagaa rabbii kana haqiiqatti jechuudha. Rabbiin kuni waa hedduu nu agarsiisaa jira. Waa hedduu argaa jirra. Zabana kana immoo aan umrii kiyya irratti namni du'ee galee kun amma tana arga. Rabbii kana jara kayya rabbiin akkanatti waa hedduu danda'u waa hedduu nu godhuu danda'u noo hagamsatti kaluu jirrame mee hagamsatti kaluu jirra. Amma nafsee nu baasuu danda'a, amma nu ajjeesuu danda'a, amma ruuhii nu xafuufuu danda'a. Kun inni dandeettii ofiiti. Subhaanallah. Nama waggaa 4 ruuhiin isaa keessa hin jirre rabbiin fuudhee ruuhii itti afuufee deebisee maatii gidduutti deebisee. Subhaanallah. Haati isaa akkam taati? hin gammaddi moo hin naati moo jara kiyya? Allahu akbar. Jara keenya waan hojjeteef rabbi beeka. Waan waggaa kana boodallee mucaa kana deebisee addunyaa gubbarratti deebisee fi beeka. Rabbi tokkocha beeka jechuudha. Wanni namni beeku takkallee hin jiru. Mucaan kun osoo jirullee awwaalan jechuu fi osoo jiru mungkin namni awwaale jechuuf namni waggaa 3 takkaa hanga waggaa 4 guutuu qabrii keessan ta'a. Waggaa 4 dhiisatiin waggaa meeqa guutuu namni sa'aatii takkaafuyyuu bakka qilleensi hin jirre dachii tana dachii ciqilee 3 jala nu kaayan tana hagam gadi alfaatu dhiisatii biddireessi jalatti namni hin ukkaamamu. Rabbi rahmatin waxaa godhoo kaatimaan haa turchu wallaahi. An baay'ee tokko ajaa'ibfadhe baay'ee tokko na dinqisiise. Dalagaan teenya hoonu maalirra jirrame? Mucaan kun har'a du'ee har'a galee galuun isaa qurraajii nutti ta'e. Nu immoo boru yoo deemne dalagaa teenya maaliin deemna? Maaliin wal geena laata? Sanillee isuma beeka dhugatti ka wanti kun wanta baay'ee tokko nama dinqisiisu baay'ee tokko jechuudha. Ani amanuu dadhabee akka mataa kiyyaatitti mucaan akka namummaa fayyaa qabuutti ni dubbata. Ni deema ka'ee ni deema maatii nagaa gaafata. Waan rabbiin kadhachillee sochoosee nu agarsiise. Alaamaan qiyyaamaas dhaabatu as dhiyaatu irraa jechuudha. Nutuuf banqabne malee nutu rabbii keenya irraa fagoo jira malee nama du'a waggaa 4 boodallee du'eetiin dachii jalaa baasee nu agarsiise. Nu garuu akkasittuu irraa fagoo jirra. Eega wal jibbu, eega wal qeequ, eega wal xiqqeessu malee waan hin hojjenne hin jiru. Rabbi fagoo irraa jirra. Dalagaa teenya maaliin akka fuula isaa hin beeknu.
rabbiin kaatimaa nu haa tolchu hunda keenya jechuudha. Du'anii galuu miti du'anii haa achitti hafaniitu dubbiin jajjabduu haa jara kai. Hai cinqaa qabrii gaafuma san argan malee waa hin beeynu ulamallee numatti himanii nu hin dhageenyu hin dagana. Du'a tana namni hin dagata. Osoo waa'ee birrii tanaa taane odoo waa'ee waa hundaatu taate itti cinqabnee haga ittiin milkoofnutti haga finnutti itti cinqabnee itti xaarraa jechuudha. Gin bakka du'aa tana rabbiin nu jalaa dhoysaa itti gala keenya rabbiin haa tolchuu jiruu teenya ibaadaa du'a teenya shahaadaa rabbiin nuuf haa godhu. Obboleeyyi wallaahi baay'ee tokko waan nama dinqisiisati. Beekaa waan maatiin asiin bahan warroonni viidiyoo waraabullee waan asiin bahan waanuma itti deemneetiin hin arginu jirra. Mucaa kana mucaa qabrii bahee akkamitti akka bahe akkamitti maatii biratti akka dabalame nama ajaa'ibsiisa nama dinqisiisa jechuudha. Waan amanamuuf waan amanuuf nama ulfaata baay'ee tokko nama ulfaata amanuufi nama ulfaata. Mucaan kun waggaa 4 booda takkaayyuu waggaa 3 guutuu maatii ofii bittirraa qabrii jala taa'ee qabrii keessaa bahuun kun hin amantan ijoollee addunyaa kanarratti argitanii beektanii. Allahu a'lam. Rabbiin waan godheef isa beekaa. Waan akkana dalagellee maal akka nu agarsiisu isa beekaa. Rabbiin kaatimaa nu haa tolchu. Ijoollee daa'ii kadhadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.